Akka mooltan kabajamtoota daawwattoota televiziyoonii mo'aa oduuwwan sa'a kanaaf qabannee isinitti himnaa jalqabarra hangafoota oduu. Barreessaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii haaromsa Itoophiyaa guddichi xumuramuu isaaniitti gammachuutti dhaga'ame ibsanii. Magaalaa Naqamteetti haati tokko al tokkotti daa'ima 5 deesse. Oduu alaa keessaa Piiter Muktaar filannoo pirezidaantummaa Maalaawii injifatan kan jedhan hangafoota oduu sa'a kanaadhaa. Oduu waliin ani Efreem Malkaamuuti gara oduu bal'inaan qabanneetti dabarra. Antooniyoo Guutereez hidhii haaromsa Itoophiyaa guddichi xumuramuu isaatiin ergaa baga gammaddanii dabarsanii. Antooniyoo Guutereez hidhii haaromsa Itoophiyaa guddichi xumuramuu isaatti ergaa baga gammaddanii kan dabarsan pirezidaantii Taayyee Asqasillaasee barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii waliinis mari'ataniitu jiru. Marii taasisaniinis dhimmoota riijinii fi idil addunyaa waloo irratti kan mari'atan yoo ta'u, Antooniyoo Guutereez hidhii haaromsa Itoophiyaa guddichi xumuramuu isaatti Itoophiyaanonni baga gammaddan jedhanii jiru. Dabalataanis Itoophiyaan tibbana yaa'ii haala qilleensaa milkaa'inaan qopheessuu ishee kaasanii kanaafis baga gammaddan jedhanii jiru. Bakka ayyaanni damaraa masqalaa itti kabajamu guyyaa har'aa qulqulleeffame. Bakki damaraan masqalaa itti kabajamu addabaabaayii masqalaa kutaaleen hawaasaa garaagaraa bakka argamanitti har'a ganama qulqulleeffamee jira. Sadarkaa itti aanaa kantiibaatti hojii gaggeessaa olaanaan magaalaa Finfinnee Injiinar Wandimuu Seettaa dabalatee hooggantootni olaanoon bulchiinsa magaalaa Finfinnee abbootiin amantaa dargaggoonni amantaa garaagaraa hordofanii fi hojjettootni qulqullina sagantaachaa irratti argamanii jiru. Injiinar Wandimuu Seettaa wayita kan akka jedhanitti ayyaanni damaraa masqalaa Itoophiyaa irra darbee hambaa addunyaa kan ta'ee fi ayyaana waloomaati yoo jedhan, kanaafis qabeenya kana hordoftoota amantichaan alatti kan Itoophiyaanota hunda akka ta'edha kan isaan ibsani. Haala kanaan bulchiinsi magaalichaa ayyaanni damaraa masqalaa qabiyyee amantaasaa eeggatee dammaqinaan akka kabajamu hojiilee garaagaraa raawwachaa akka ture dubbataniiru. Sagantaan qulqullinaa har'as qaama kana ta'uu eeranii ayyaanni kun dammaqinaan akka kabajamu hojiin qophii xumuramuu isaas ibsanii jiru. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Shaggar Dr. Tashoomaa Addunyaa hawaasa ayyaana masqalaa bara 2018 kabajuuf magaalaa Shaggar qaxxaamuruun gara maatii isaanii deemaniif hawwii gaarii ibsuun gaggeessaa taasisanii jiru. Sadarkaa itti aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti kantiibaan bulchiinsa magaalaa Shaggar Dr. Tashoomaa Addunyaa kutaa magaalota Furii, Galaan Guddaa fi Sabbataatti argamuun hawaasa magaalaa Shaggar keessa darbuun ayyaana masqalaa maatii fi firoottan isaanii biratti kabajaniin baga geessan karaa gaarii jechuun gaggeessaa kan taasisan yoo ta'u, abaaboo, bishaan nyaataa fi wantoota kana fakkaatan biroos kennanii jiru. Imaltootni karaa irratti balaa tiraafikaa irraa akka of eeggataniifis hubannoon kennamee jira. Magaalli Shaggar magaalaa qonnaan bulaa hammachuudhaan ijaaramte guddina diinagdee saffisaa agarsiisaa jirtudha jedhame. Gammachuu Tasammaa dabalata qaba. Magaalaa Shaggaritti wabii nyaataa mirkaneessuu, oomisha alergii dabalu, oomisha biyya alaa galu kan biyyaan bakka buusuu fi carraa hojii uumuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira. Magaalli Shaggar bakka gurgurtaa qofaa osoo hin taane bakka oomishaa taasisuuf qonna magaalaa irratti xiyyeeffatamee hojii hojjetameenis bu'aawwan adda addaa galmaa'aniiru. Haaluma kanaan waajjira qonnaa magaalaa Shaggar sosochii leenjii inishatiivii misoomaa beelladaa sadarkaa kilaasteraa fi badhaadhina maatii irratti hooggantoota qonnaan bultoota adda duree waldaalee ogeeyyii qonnaa magaalichaan kennamaa jira. Itti aanaan kantiibaa fi qindeessaan kilaasteraa qonnaa fi misooma magaalaa Shaggar obbo Girmaa Haayiluu magaalaan Shaggar magaalaa yeroo jalqabaaf qonnaan bulaa hammachuun ijaaramte ta'uu ibsanii magaalaa Shaggar giddugala diinagdee, indaastirii fi teknooloojii taasisuuf hojiin hojjetameen bu'aawwan guddina diinagdee biyyaa utuban akka galmaan himaniiru. Inishatiiviin misooma beelladaa, furdisa loonii, oomisha aannanii, horsiisa qurxummii,
oomisha dammaaf booyyeen magaalichatti hojjetaman milkaa'inoota badhaadhina maatii fayyadamummaa qonnaan bultootaa fi jiraattota mirkaneessan akka galmaan ibsuun bara 2018 sheediiwwan 9,000 ol akka magaalichaatti ijaaruuf karoorfaman keessaa qonnaan bulaa ijaaruun fayyadamummaa isaanii caalmaatti mirkaneessuuf hojjetamuu akka qabus himaniiru. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa magaalaa Shaggar Obbo Dajanee Baqqalaa mootummaan naannoo Oromiyaa jiruuf jireenya qonnaan bulaa ijaaruuf damee qonnaa irratti xiyyeeffannoo itti kennuun hojjechaa jiraachuu himanii galmoota qonnaan arfan akka magaalichaatti dhugoomsuuf hojii hojjetameen bu'aan adda addaa guddina diinagdee magaalichaa saffisiisuun fayyadamummaa qonnaan bultootaa fi jiraattota mirkaneessan galmaa'us dubbataniiru. Milkaa'inoota argamaniif leenjiin yeroo yeroon kennamee iddoo guddaa akka qabu ibsanii baay'inni uummataa dabaluun rakkoowwan hanqina nyaataa, sirna nyaataa, qaala'insa jireenyaa fi hojii dhabdummaa furuuf teekinooloojii qonnaa ammayyaa'aa fayyadamuu fi hanqinoota hojii keessatti mul'atan hiikuuf hojii qonnaa mirkaneessuuf xiyyeeffannoon hojjetaa akka jiran dubbataniiru. Leenjii kennamaa jiru irratti itti aanaa kantiibaa fi qindeessaan kilaastara qonnaa fi misoomaa obbo Girmaa Haayiluu, hooggantuu mana qopheessaa magaalaa Shaggar Aadde Roozaa Mahammad, itti gaafatamaa waajjira qonnaa magaalaa Shaggar obbo Dajanee Baqqalaa fi hooggantoonni kutaa magaalaa akkasumas qonnaan bultoota adda duree fi ogeeyyiin qonnaa irratti argamaniiru. Yuunivarsiitiin Bahar Daar bara kana barnoota niwukileer injinariingii barsiisuu ni eegala jedhame. Yuunivarsiitiin Bahar Daar bara kana digirii lammaffaan niwukileer injinariingii barsiisuu akka eegalu diiniin sagantaa digirii lammaffaa Inistituutii Teekinooloojii Yuunivarsiitii Bahar Daar Zeenaa Maarqos Baantee miidiyaadhaaf ibsanii jiru. Yuunivarsiitiin Bahar Daar ministeera kalaqaa fi teekinooloojii waliin ta'uun bara kana digirii lammaffaa niwukileer injinariingii barsiisuu akka eegalu Zeenaa Maarqos himuu dhaabbanni Pirees Itoophiyaa kan gabaaseetii jiru. Barattoota barachuu fedhan galmeessaa akka jiran himuun galmaa'uudhaaf keemikaal injinariingii, makaanikaal injinariingii, keemistirii, fiiziksii akkasumas muummee kanaan wal fakkaataniin digirii jalqabaa qabaachuu akka qaban yuunivarsiitichi ibsuu dhaabbati Pirees Itoophiyaa gabaasee jira. Kabaja ayyaana damaraa masqalaa sababeeffachuun daandiiwwan tajaajila tiraafikaaf cufaman ifoomaniitu jiru. Tsiyoon Naggasa dabalata qabdi. Ayyaana damaraa guyyaa boruu kabajamuuf boru waaree dura sa'aatii 4 eegalee daandiiwwan tajaajila tiraafikaaf cufaman ifoomaniiru. Haaluma kanaan addabaabayii qulqulluu Israa'elii gara addabaabayii masqalaatti kan fudhatan addabaabayii Uraayilitti, kallattii Boolee gara addabaabayii masqalaatti kan fudhatu addabaabayii Oloompiyaatti, Masqal Filaaworii gara Oloompiyaa kan fudhatu addabaabayii Gaazeebootti, Siniimaa Agoonaa gara addabaabayii masqalaatti kan fudhatu addabaabayii Xilaawunitti, Ibsaa Lagaarree gara addabaabayii masqalaatti kan fudhatu Ibsaa Lagaarreetti, qaxxaamura Teelee gara istaadiyeemii kan fudhatu qaxxaamura Teeleetti, Hoteela Raasii gara istaadiyeemii kan fudhatu Hoteela Raasitti, Ibsaa Arraambee yookaan Siniimaa Ambasaaddariin gara addabaabayii masqalaatti kan fudhatu Ibsaa Arraambeetti, Masaraa Biyyaalessaa gara addabaabayii masqalaatti kan fudhatu Masaraa Biyyaalessaatti, Sheelii Qarsaa gara Baambizitti kan fudhatu Sheelii Qarsaa cinaatti, Hoteela Juppiiterii gara Itoophiyaan Kominikeeshin Awutooritii kan fudhatu Gamoo Saalkotitti kan cufamu ta'uu boru waaree dura sa'a 4 irraa eegalee hanga sagantichi xumuramutti tajaajiltoonni filannoo birootti akka fayyadaman ta'uu himeera. Magaalaa Naqamteetti haati tokko al tokkotti daa'imman 5 da'uun ishee himame. Godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti haati tokko al tokkotti daa'imman dhiiraa 3 fi dubaraa 2 deessee jiraachuun dhaga'ame. Haati kun jiraattuu magaalaa Naqamtee yoo taatu waggaa 5 dura daa'ima durbaa tokko erga deessee booda daa'ima biroo osoo hin godhatin turuun yeroo ammaa kana ammoo hospitaala koompireensivii speeshaalaayizidii yuunivarsiitii Wallaggaatti yeroo tokkotti daa'imman 5 deesseetu jirti. Daa'imman dhalatan kunneen dhiira 3 fi dubara 2 ta'uunis eeramee jira. Abbaan warraa ishee obbo Tamasgeen Alamuu daa'imman kana guddisuun ammoo ulfaataa ta'uun ibsuun kanaafuu mootummaas ta'e miti mootummaan nu cina akka dhaabbatan jechuudhaan yeroo ammaa haala daa'immanii sadarkaa gaariirra kan jiraniif daa'imman kanneen argachuuttis gammachuu akka qaban himaniitu jiru.
Kan dhaggeeffachaa jirtan oduu televizyiinii Mo'arraa simbira dhaqqabaatii jirudha. Gara wayita oduuwwan biyya alaatti arganneetti dabarru ammoo Doonaald Tiraamp Yuunaayitid Neeshin shirana irratti hojjette jechuun akka qoratamuu gaafatanii jiru. Hewaan Shumaa dabalata qabdi. Tiraamp UN shirana irratti hojjete jechuun akka qoratamuu gaafatan. Pireezidaantii US Doonaald Tiraamp koraa 80ffaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii UN irratti haasaa taasisuuf wayita deeman yeroo 3 shirri irratti raawwatamuu himachuun dhaabbatichi dhimma kana irratti qorannoo akka jalqabu gaafatan. Tiraamp miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti wayita liiftii fayyadamuun giifti duree US waliin gara galma walga'ii seenuuf jedhanitti maashiniin hojiin ala ta'uun akka daba irratti raawwatametti ibsan. Itti aansuun wayita galma seenanii haasaa taasisuuf jedhanitti meeshaan qabiyyee ergaa isaanii irraa dubbisan teeleepiroontar hojjechuu dhaabuu akkasumas sagaleen ciccitaa akka ture ibsuun yeroo 3 shirriin irratti raawwatameera jechuun himatan. Aanga'oonni UN sagaleen kan hir'ifameef namoonni afaanni hiikamuuf akka sirnaan dhaga'amuuf ta'uu ibse. UN liiftiin kan dhaabateef namni viidiyoo Tiraamp waraabaa ture duubatti deebi'ee waan ba'eef ta'uu akka hin oolle ibsee jira. Teleepiroomtar ammoo kan jiillii Ameerikaa qabatanii dhufanidha jedhan jaarmiyaan kun. Tiraamp yaada Truth Social irratti maxxansaniin taatee mudate akkaan qeeqanii jiru. Dhimma kana irratti qorannoon akka eegaluuf barreessaa olaanaa UN Antonio Guterres xalayaa akka barreessanis ibsanii jiru. Wanti dhaabbata biyyoota gamtoomanitti na mudate baay'ee qaanessaadha. Tokko yookaan lama qofa osoo hin taane yeroo 3 dabii raawwateera. Kun akka carraatti waan mudate miti. Yeroo 3 shirri kan raawwatame hojii isaaniitti qaana'utu irra jiraata. Pireezidaanti Tiraamp namoonni liiftii to'ataa turan akka to'annoo seeraa jala oolanis gaafatanii jiru. Kun shiraa kaameraawwan nageenya naannoo liiftii sanaa jiran sirriitti ilaalamuu qabu. Sekireet Sarviisiin haala kanaan xiyyeeffannaan hordofaa jira jedhan dhaabbata biyyoota gamtoomanitti ambaasaadarri Ameerikaa kan ta'an Maayik Walzi taatee kana waan fudhatama hin qabnedha jechuun yaada Tiraamp qorannoon haa gaggeeffamu jedhan tumsanii jiru. US yaaddoo nageenyaa akkanaa fi dhimmoota waltajjii addunyaa akkanaa irratti kabaja namaa gadi buusaniif araarama tokkollee hin qabdu deebii hatattamaa eegna jechuun X irratti barreessan. Roobii darbee pirees sekireetariin White House Caroline Leavitt liiftii akka dhaabbatu kan taasiftee itti fayyadamteeti jechuun haala tureen guddoo yaadda'uu ibsan. Pireezidaantichii fi giifti dureen wayita liiftii irraa ba'an itti yaadamee maaliif akka maashiniin sun dhaabate hatattamaan qorannoon eegalamuu qaba. Tiraamp rakkoo teeknikaa isaan mudate kana keessa darbuun wayita galmaa UN keessatti haasaa taasisuuf jedhan maashiniin ergaan isaanii irraa dubbisan hojiin ala ta'uu hirmaattonni himaniiru. Bifa qoosaatiin dubbataa turan amma garuu himannaa eegalan. Namni maashinii kana to'atu rakkoo hamaa keessa jira jechuun qoosaadhaan qabanii ergaa akeekkachiisaa dabarsanii turan. Aangaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii tokko BBCtti akka himanitti teeleepiroomtariin Tiraamp koompitara kana kan qabatanii dhufan jila White House mataa isaaniiti. Piiter Muktaar filannoo pirezidaantummaa Maalaawii injifatanii. Filannoo pirezidaantummaa Maalaawiitti gaggeeffame maanguddoon umurii waggaa 85 pirezidaantiin duraanii biyyattii Piiter Muktaar injifataniitu jiru. Bara faranjootaa 2014 haga 2020tti Maalaawii kan bulchan Piiter Muktaar filannoo baranaa kana sagalee parsantaa 56 argachuudhaan injifachuu koomishiniin filannoo biyyattii beeksiseetu jira. Sagalee parsantaa 33 qofa argachuun kan injifataman pirezidaantiin biyyattii Laazaarus Chaakaweeraan Piiter Muktaariin baga gammaddees jedhaniiru. Filannoon pirezidaantummaa Maalaawiitti gaggeeffame milkiin xumuramuu hordofee gamtaan Afrikaa uummata biyyattiin baga gammaddan jechuu isaanii BBCtu gabaase. Oduu isaa kanaaf qabannee goolabuu keenyaan dura hangafoota isaanii irra deebi'uutiin isin yaadachiisa. Barreessaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres hidhi haaromsa Itoophiyaa guddichi xumuramuu isaatiin baga gammaddan jedhani. Magaalaa Naqamteetti haati tokko al tokkotti daa'imman 5 deesse. Piiter Muktaar filannoo pirezidaantummaa Maalaawii injifatan kanneen jedhan hangafoota oduu isaa kanaa turanii oduu waliin ani Efreem Malkaamuun ture. Qophiileen televizyiinii Mo'aa afaan biroon itti fufuu turtii gaarii.